السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عادتين بقى نقال دفتي. Durasiin galatoonfadha. Hedduun si dhageeffadha. Haasawni kee hedduu nammiyaawaa gaarii qeerroo akka keetii kana feena. Qeerroo waa fageessee yaadee oguu dubbatullee ragaa je'e maal dhibdee qabdii wanni akkanaa yoo taate wanni akkanatti yoo akkana ta'e jettee irraa haasawitaa hedduun si dinqisiifadha. Amallee nu heddummaadha. Uummanni ijoolleen akka teessanii tun yoo heddummaate biyyaafillee dawaa qabdii beeyte. Inni mootummaan waruma akka keessanii kana sodaata. Jawaarii wajji wallahi Jawaarilleen ganaa umriin isaa qeerroo irraa hin baane yoo jibbaa dhuunfaa irraa qabaatan ta'e yoo liqii irraa qabaatan ta'e liqii isaanii gaafachuu. Yoo ammoo lakkee karaa siyaasaatiin dubbisnaa dubbii inni jedhe irraa fa'a haasoynee waltaanee dubbii tana gargar baafannee yoo jaanis dirreenii sunoo maali dirreenii sunoo maali jaaniya. Fardini sunoo dirreenii sunoo jaan warri keenya warri dura. Kanaafuu hojii ta'anii irraa maqaa takka himannaa obboleeyyanii afaan takka haasoyina ta'anii isa moggomoggaatti dhadha'uu miti. Ta'anii hojii haasawuun dirqama isaaniiti yoo nama sabaaf yaadu taate. Iftuu lama kana Oromoon yoo ifirraa dhiisnee iftuu lamni nuti humaa takkalee nuuf hin godhu. Maaliif waan nu miidha malee miidhaa guddaan fida malee waa takka nuuf hin godhu waan rabbiin illee hin jaalanne iftuulinsa. Kanaafuu namni hin balleessine hin jiru addunyaa irratti nama nuti bani aadami maaliif ni balleessinaas ni tolchinaas. Kanaafuu ilma namaa tokko badii tokko gurbaan kun ani karaa akkaan ijaan isa laaluun ati laaluun dandeessu. Maaliif mucaan kun hedduu dhidhiitate guyyaa mootummaan kun dhufees dhidhiitatee dadhabateeti ifirraa kophaa taanaan mee akkuma namni ta'uu namummaa wajjin waa ta'a je'eeti kannate harkaas. Inni beekan osoo waa beekaniiti waa balleessuun waa rabbiin hin jaalanne. Maaliif mucaan kun kan arkutti yoo karaa isaatiin waa balleessees nama ni deeffatta. Mucaan kun zamana sunitti yaangi gana maaliif faranjiin amma nama bilchaatee feenaa ja'aniiti barbaadan. Ammoo zamana kana ammoo namni bilchaate sun hafeeti namni umriin isaa 50 ol deeme hafeeti arra yaangiitiitu Afrikaa tana qabachuu jira laal bulchuu jira. Amma 35 haa uummata ijoollee amata 40 guunne fa'a. Maaliif dubbiin akka durii miti ni jijjiiramti. Kanaafuu nuti yoo waltaanee arra if dhiibnee waan amaarri nuun jee if dura finnee amaara meedintiraaniyaatti isin galchina ja'anii wajji ta'anii dubbiin taane tun dubbii siyaasaa keessa hin deemne. Maaliif yoo inni meedintiraaniyaatti guna galche ani hugguun mahatama irra dhaweef inni eessaa dhufeeti dachii xiyyatan irratti qubate. Hay kanaafuu waan hin taane saasa'uun miidiyaa gubbaa irratti maaliif furmaata waliif finnaa jenneeti asirra dhufne deeggaraanis deeggaraanis kan deeggarrees furmaata waliif finna jenneeti bika kana dhufne haasawaa keenya haasoyne firii takka keessaa fudhannaa jenneeti walitti dhufne haasoyne malee akkanuma walii goonee wal tuffannee addaan deemuun faayidaan qabu sababa biyya jiru sun miidhaaf itti finnaa jechuudha. Miidhaa kana akka irraa xiqqeessinuuf haa deebinu sammuu teenya tana haa bal'isnee sammuu teenya tana bal'isnee biyya tanaaf hawaasa keenya kanaaf hawaasa Oromoo akkana miidhamu kanaaf dawaa barbaaduu fi dirqama nu ta'an ja'an. Maaliif tuffii haadhisu wal tuffachuu deeggara mootummaas deeggara hanqa jiru deeggartan. Mootummaanis zamana qaba zamana itti taa'uu fi zamana itti kufuu qaba. Zamana ifii isaatiif dubbii barbaadee kufuu jira. Maaliif mootummaa kana rabbumaan namaa kana malee ilmi namaa namaan kan mootii kashaaru isuma guddaadha. Jawaarii ta'aaf yoo taa'es irreen xiqqaa mootummaa kana irreen xiqqaatu yoo taa'es keenya jenneeti maali bal'isnee fi onnee teenya bal'isnee fi fudhachuu qabna waan keenya. Akka Jawaar ka fakkaata akka Jawaaris harkisuu qabna malee ifirraa fageessuu hin qabnu. Kanaafuu waan gaarii yoo haasoyne waan gaarii gaariin yoo laalle gaariidhaan ja'a. Mootummaa kana waan irraa balaaleeffannus ni qabne ni yoo gaarii ta'e uummata keenya kana bar isaatiitu mootummaa kanaatiitu akka inni itti dhufeetiitu dhufiinsa isaatiitu hamaa bar. Maaliif siyaasaa inni itti deemutu ragiccee laasaadiriidha. Ragiccee laasaadiri sun irraa dabrinee jirra amma zamanni nuti amma itti jirru kun zamana akkasiitii miti ragiccee laasaadirii miti. Arra waan gootu dhuftuu as gubbaarra jirti arra. Kanaafuu waan takka bal'isee inni yoo laalee hawaasa kanaaf ta'e inni hawaasaa ol ta'uu mootummaan hawaasaa ol ta'uu hin qabu hawaasaa gad ta'uu qaba hawaasni isaa ol ta'uu qaba. Maaliif nama hawaasaa afameetiitu arra mootummaa ta'ee biyya kanallee qabatee bulcha. Bulchee mootii ta'uu fedhullee hawaasaatu isa mootii godha malee ifi mootii ta'uu hin fedhu. Mootiin keenya ammoo mootummaan kun ifi mootii ta'uu fedha. Maaliif isi umrii ifi gabaabsee jechuudha ani akka kiyyatti. Kanaafuu
umriin isaa waan gabaabduu ta'eef yoo khayrii nu qabaates isaa beeka khayrii isaa rabbii beeka ni ta'a yoo khayrii nu hin qabaanne ammoo gizee gabaabduutti osoo uummanni keenya illee halaak keessa hin seenne rabbiin nurraa halaakitti isaa fuudhuun jaa fixadhe. Galatoomi Oromiyaatiin haalatiin galatooma wallahi dhugaa rabbi maasha Allah hedduu Madda galatooma. Baalee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Abboodha nageenya nama dhoorgee jira. Lammata diinagdee biyya keessatti deemu makiinonni nama baadiyyaa irra gaafachaa deeman isaaniif baramaan booda waan hin sochooneef biyya keessa nageenyi waan hin jirreef bizinesiin biyyarraa biyyatti deemee uummanni keenya tajaajilamuu hin dandeenye qaaleensi jireenya isa kanaan wal qabata. Nageenyi biyya keessa waan hin jirreef inni lammataa immoo maana laaltaadhaaf maa ol jettee deemtaadhaaf namni keenya mana hidhaatti guurama maa mil'attee na laalta nama mil'attee yoo laalte yookiin akkuma tasaa waan biraallee laalutti yoo nama laalte waan biraa ilaalcha biraa qabda jedhanii kootii gaarii uffata gaarii yoo uffatte dhiitamtee mallan isirraa bu'aa jechuudha. Inni kunis uummanni keenya iddoo baay'eetti magaalaa gurguddaa irraa jalqabee hanga magaalaa baadiyyaa aanaa irra jira. Namni keenya miidhama guddaa keessa jira. Haa ta'u malee wanti sirni tokko gaafa nama miidhuu jalqabu gaafa nama balleessuu jalqabu baduun isaa yookiin immoo qilee seenuun isaa gabaabbatee jira. Muummichi ministeeraa gaafa jalqaba silxaanatti dhufu yookiin immoo aangoo qabatu nama hidhuun nama ajjeesuun nama balleessuun baduudha. Gaafa nama ajjeesuu jalqabde gaafa nama balleessuu jalqabde baddee jirta. Waan ufuma ofii dubbate san har'a gochaan uummata keenya irratti argisiisaa jira. Kanammoo warroonni biyya keessa jiranis warroonni magaalaan kiloodoriin bareedee fi marga irratti fotoo kaatiin ilma namaa ammoo kan ajjeesaa jiran suuraa ka'uun gatiin qabu ilaa osoo kan gatii qabu ilma namaati ilmi namaa gatii dhabee biqiltuun gatii argatee biqiltuun bishaan dhuga ilmi namaa ammoo bishaan dhugu dhabee beeluudhaan waxa lamaa jechuudha. Maan nyaadhee dhuga maan akkamitti jiraata jedhee manni irraa diigame jireenya dararaa keessa jiraata jechuudha. Manni keenya lafa xiqqaa irraa ka'e magaalaa xiqqaa irraa ka'e hanga magaalaa gurguddaatti. Kuni wallaaltotaan gaafa dhuunfamtu gaafa namni kee manuma keessatti ijoollummaa kennaani ganda itti guddanne keessatti ijoollee hiriyaa keetiitiin yoo wal loltu yoo ibaluun illee mo'adhe jette ati jabaadha yoo siin jedhani badimatti deemtaa jechuudha. Daa'ima namaa ija dhuftee balleessita. Gaafsan rakkina fuutee abbaa keetiitti hin galta. Mootummaan Itoophiyaa illee rakkate. Warroonni isa marsanii jiran waan gaarummaa isaa himuu malee hammeenna isaa himuu hin dandayan. Sigalee wanna kun sirrii miti wanti ati hojjechaa jirtu kun sirrii miti jedhanii itti himuu hin dandeenye. Namni si faarsu immoo qilee si buusa jechuudha. Namni siif ta'uu qabu nama badii kan keellee sitti himu nama gaarummaa kan keellee sitti himu. Namni waa'ee gaarii kan gaarummaa kan kee qofa sitti himnaaniin qileetti si gate. Har'a immoo miidiyaan biyya keessa jiru yuutuubaroonni warroonni mootummaa san bira dhaabbatanii aangoo isaa yookiin jireenya isaa akka inni jiraatu sababa ta'aa jiranii badii mootummaa kana kaameraan isaanii waan gaarii malee bakka bareedu malee giriinii malee nama wal ajjeesu nama du'u yookiin immoo nama adabuudhaan beela'ee rakkatu hin waraabu kaameraan isaanii. Kaameraan isaanii nama garaa borcee nama suufa qofa kan inni waraabuu danda'u kaameraan warra kaabinee biyya keessa jiranii. Kanarraa hafe uummanni keenya har'a hundi keenya miidiyaa harkarraa qabna. Tekinooloojiin tolee jira. Miidiyaa harkarraa qabnu kana namni har'a bilbila qarshii 10,000 harkaa qabu miidiyaa harkaa qaba. Miidiyaa kanaan saaxila baasanii addunyaalleen akka argitutti namni hundi bakka jirutti wal beekee hagana waliin haasa'uun hin danda'amu ture gaafa wayyaanee san. Hagana sagalee walii dhaga'uun hin danda'amu ture. Nama tokkotu sagalee nu ta'ee walitti nu qabee guyyaa akkanaa yaa sagalee keessan dhaggeessifadha daandii cufaa kan jedhee daandii nama tokko irra deemnee itti jijjiiramne kun ka dhufe. Har'a immoo beekaa fi wallaalaan miidiyaa guutee uummanni burjaajee kamiin akka hordofu wallaalee osuma dhugaallee beeku kun kara dhugaa gore kun kara jireenya gara dabiinsaa gore haa ta'u malee hin qal'atti malee dhugaan hin cittu isinitti illee baay'ise namni keenya bakka jirtanitti dhugaa jirtu baasa harkarraa kaameraa qabdanii kaameraa keessaniin waan hammeenya dalagamu addunyaatti argisiisaa isiniin jira galatooma carraa naa kennuu keetiif. Galatoomi Habiibi baga nagaan dhuftesi yaadni kan keetti iddoo tokko gaariidha. Maal seetan dhiiroo mee toopikii kana reef dabarsan irratti namni yaada faallaa yoo qabaate yoo kennatan iddoo tokko gaariidha. Maaliif akka ta'e eessarraa akka madde beekuuf nu gargaara waan ta'eef. Yoo faarsee bulaarraa madde bari wanti faarsee bulaa maddan qabu. Faarsee bulaan dhufee yaada kennachuu hin danda'u bar. Sababni isaa wanti haasa'ii jedhanii itti kennanii waan dhugaarraa maddee miti. Namni waan daraa ka'ee bar waan daraa namni laayifii haasa'uu hin danda'u bar. Wanti namaa mijatu waan haga tokko dhugaa dhiyaatu kan namni ni deeggara jedhudha. Yoo ammoo wanni si keessaa madda waan sobaa taate soba gabbaaftee facaasuun ni ulfaata. Fuula namaa dura baatee namni sobuun ni ulfaata bar. Wanti sun akka soba ta'ee beeynan jechuudha. Kanaaf faarsee bulaa yaada gaarii akka hin qabne ni beeyna. Ta'us garuu waan dhugaadha jettanii itti amantan yoo jiraate. Kan yaada nuun faallaas qabaattan yoo taatan waan tokko hin sodaatina. Waan tokko hin sodaatina dhugatti. Yaada nuun faallaas yoo kan qabaattan ta'e wanni guddaan nuti miira hawaasa kanaa baruudhaaf nu fayyada waan barbaade illee ta'u. Akkam nagaa jirtu. Jira galata rabbii baga nagaan dhuftan. Baga nagaan meedan warra hundee baddaa baade. Gurbaa baade jirtu. Alhamdulillah. Yaadota namoota dhaga'uudhaaf waan jedhan walii firuudhaaf yookaan yaadota jiru walii firuudhaaf dhufuu keessaniif galatu waa jecha. Yeroo baay'ee laayifii irratti isin agarru yaadota kan kee yeroo baay'ee ni hordofna. Yaada bareedaadha wanti kaastuu isaa dhugaa irratti waan hundaa'e nuti biyya keenya jirra kan keellee bilisaa illee qisaatuu hin dandeenyu. Wanta tokko ofuma qusachaa haasofnaa jechuudha. Waan amma miilana deemaa ture irratti yookaan hayyoonni Jawaar Faatee waan tokko kaasanii haasawaa turan kan irratti
wanta akka hunda nama silaa osoo beekan yookaan ammoo hawaasaafis biyyaafis kan yaadan ta'ee akkana hunda waan ulfaataa illee miti. Biyyi wajjin qabnu yookaan ammoo Itoophiyaa sana sabaaf sablammoota hunda wajji qabna kophaa keenyaa miti. Osoo amma mootummaan amma jiru kun Oromoo yookaan Oromiyaa bilisa baasuuf maal walaba baasuudhaaf hojjechuu kan jiraatu ta'e silaa itti diina wajjin hin mari'attu yookaan ammoo ollaa wajjin hin mari'attu jedhama. Biyya tana walitti qabna naannoo taa'anii buluu jirra malee biyya taa'anii kophaa bobboola boofnee baanee hin jirru. Saniifuu ollaa wajjin mari'achuu yookaan ammoo warra biyya tokko wajjin qabdu wajjin mari'achuu homaa rakkoo hin qabu kun. Osoo karaa sammuu sirrii ta'een yaadanii jechuudha. Garuu uummanni akkuma isin jedhe biyya keessa jirra faarsee bulaan jedhamu baay'eedha. Isaan sunneen akka mootummichi yookaan hinnaanii fi uummanni itti kakaaniif jecha ittisumaa fi faccisuudhaan malee waan biraa ta'e miti. Dubbiin osoo hin galle fafteetti miti. Qaallii achuma keessa hubanna. Namoonni gurguddaadha yookaan ammoo beekaadha. Yaan beekaa rabbi tokko achii gaditti namoonni beekaa ati yaaddu hundi yaada faallaati kan isaan kaasan keessaa ammoo waan waggaa amma rabbi biyyan isaa sabbattu yookaan Hacaaluun yeroo san maal jedhe ture mana diinaa yoo mana gumaa seenuu hin qabnu Oromoo mana gumaa seenuu hin qabu jedhe ture yeroo sanis. Yeroo san Tigreenis hin dhaabne Amaaris hin dhaabne yeroo san. Akkasii malee kanaaf yeroo san jarri hin dhaabne amma erga Hacaaluunis akkas Hacaaluu ajjeesanii kan booda erga Jawaaris hidhanii kan booda dubbii maal ta'e Tigraayis dhaqanii akka isin beektan san godhanii Amaaras dhaqanii akka isin beektan san godhanii booda ammoo amma Hacaaluu har'a osoo arge yookaan har'a osoo jiraate osoo arge gumaan nutti hin galle nuti. Gumaan nu galee jirtu amma maqaa kennaan uummanni dhumee jiru sababa Oromoon dhumee jiru gumaan qabnu nuti boruu wanti kun nutti lakkaa'amu seenaa nuti Oromoon maqaa Oromootiin uummanni keenya dhumee jedhamu saniifuu isaanis gumaa nurraa qabanii jechuudha. Nutis gumaa irraa qabnaa jechuudha. Yeroo sanis warma harka dhahaa turetu har'a ammoo deebi'ee maaliif Eertiraa wajjin maratama maaliif Amaara wajjin mara lidatu wajjin jawaartii gattaa'ee yoo mari'anne Dabasiroon Tsiyoon osoo jiraate isa wajjin yoo mari'anne marra wajjin yoo mari'anne nagaa kamtu dhufa akkamitti dhaabbata. Zamana kaasee wajjin yoo mari'ate maal rakkoo biyya tokko wajjin walitti qabnaa ammatti walii galuu jenne aadiyooloojiin keenya tokko miti baasee dubbate. Sisteemni siyaasni itti hordomu tokko miti jedhe dubbate. Garuu immoo biyya sana walitti qabna jedhe dubbate. Maali wanti isaan akkas godhu kun galuu fi dhabeetii osoo hin taane ofirraa faccisuu hanga gaafa harreen dadhabdeellee tajaajila dhaabbattee dheedduu marga dheedduu kufu yookaan duudhaaf yeroo gachiifte haga keessaa baatu inuma nyaatti marga sana. Innaa faccifachuu yookaan haga dandeette isiin ofirraa faccisuu waan ta'eef jecha kunumaa wanta hin qabu namni bakka ga'etti namni hundi isaa akkanumatti wal ga'ee mari'atee namuun ta'atis wanti yeroo dalladee akkasii dalladee asootti miira keessa hin ta'e wanti dalladee akkasii miira keessa hin ta'e asootti matis hanga isheen danda'ame biyyuu kanaaf yookaan naannoo kanaaf uummata kanaaf yaaddee yoo nagaa nu buusan waraana hundaa dhaaban uummanni keenya qotatee jiraachuu dadhabe madaabara argachuu dadhabe bara dhufu waan nyaatu hin qabu kana hunda wanti fi sababa nageenyi hin jirreef kana biyya keessa teenyee arguu jirra itti rakkachuu jirra. Kanaaf yoo nagaa nu buusan waa isaa irraa qabnu hin qabnu kana caalaa pootikaallee hedduu wanta gochuu sharafuullee hin beeknu sirriitti kanuma jechuudhaaf galatuma. Galatoon. Biyya keessaan kana dubbanne. Abshir rabbi jira hundaa'u lubbuu takka qabdaa takka ittiin sana harka rabbi jirti. Abshir habiibi kiyya. Galatoomi. Aliin yaada nuuf haallaa qabana fakkaata. Ali mee itti kufi. Kuma takka takka qofa jechuudha. Gaddaa baale nagaa. Jira galata rabbi maga nagaan dhuftan. Baga nagaan eddee gastii tokkorra gastii keesseenuu kiyya baay'ee itti gammadeera jabaadhu. Lammata immoo Mubaarak Baalee kanallee naa galateeffadhu innillee nama jabaadhaa hundi keessanuu. Waa'ee kana irratti waan namni dhagayyoo jiraatan namoonni jalqabaa hedduun deemanii jiran fakkaata. Wanti jalqabaa toopikii kanaan qabadhee dhufee fi laayivii irratti sagantaa qabadhee kaniin dhufeef toopikii lama irratti. Inni jalqabaa yoo fakkeenyaa fi hayyoonni Oromoo warra kaabaa wajjin yoo mari'atan gosa kamiyyuu haa ta'u humna dhiibbaa geessuu dandeettuuf hin dandeenyes ta'ee nama kamii wajjinuu yoo mari'atan dhiibbaan Oromoorra miidhaan Oromoorra ga'uu danda'u maalidha? Sababa maaliitiif hayyuun Oromoo tokko ka'ee warra wajjin yoo mari'ate maaliif sodaatamaadha? Lammaffaa Itoophiyaan guutuun yoo wal mari'atte dhiibbaan inni fidu miidhaan inni fidu jira faayidaan ala. Wanti sodaatamuuf maali? Akka waan bakka akkaatti gisa tokko yoon taa'ee yaadu laata waan nama sodaachisu wayiitu achi jira. Dhugumatti yeroo iyyanfaa dhageettaa bargurra qabatanii maaltu jira? Kana irratti yaadni qabda yoo jiraate yaada nuunfaallas taanaan hin keessummeessinaa. Dhugumatti yaada faarsee bulaatiif otoo hin taane dhugumatti waan dhugaadha jettanii yaaddan kan keessa keessanii maddu yoo jiraate yaada keessan kennachuu dandeessu. Namni yaada kennachuu barbaadda yoo jiraatan itti fufa. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullah. Namoonni hedduun ka ilaalchi isaa wallahi waan gaariidha, nama guddaadha. Haajiidha, maanguddoodha jettuun. Namoonni hedduun yoo yaada Jawaar irratti yaada kennu, I'm sorry.
akkan jira tokko ta'u laal. Jawaar kan amma booda dhufee yookiin biyya tanaa waa godhuu miti waan guddaa eenyu hin goone ilmi namaa kamuu hin goone hojjetee darbe. Dhugaa rabbii kanaa jechuudha. Gaafa yoo asiin diishii irraa buqqisan asiin yoo mana irraa diishii buqqisan asiin ergaa yoo asiin buqqisan asiin ergaa godhe jilbiifatee kophaa isaa jechuun hin danda'ama akka yaada kootiitti dogongorullee na qabuu dandeettanii ilma namaati. Jilbiifatee biyya tana fuudhee Abiillee yoo taate namni itti kenne mata duree Jawaari. Jawaari yoo jenne namni tokkollee irraan saalfattu irraallee hin saalfanne. Hadda yoo oluma kaanii sabbat zeenaa jedhaniituma oluma kaanii namoonni hedduun keessattuu wallaahi keessattuu dhiifama ani Ahmad Culullee namni jedhamtu. Firri isaa yoo jiraate bannaati itti dhiyeennaan gorsaame. Firri isaa yoo jiraate. Amma torbaan addaa mootii Abiyyiin garagalchaa torbaan addaa mootii isheen lama akka jarraa yoo olmufatan gara tokkoo goruun isallee mataa gadi garagalcha. Hin danda'amu wanni akkana shaggaas miti. Afaan qabadhu yoo jette bara Oromoon afaan qulqulluudhaan afaan qabadhu yoo jette rabbi afaan qaba wallaahi billahi. Namoonni guddaan akkamitti yaada hangana gahu nama kanarratti nama biyya dhaabe wallaahi Jawaar. Nama tokko takkallee hin qabne. Marii fedhe hadda fakkeenyaaf osoo gaduma bahee hin baane odoo gadi bahee hadduma tana biyya qabee naannolee jiran 11 sana walitti qabee hadduma tana waan wayii hin kennu odoo jedhee dhageettiin gaanjila. Abiyyi mataan isaa amma odoo mariitti fidee Jawaar akka jala dhagahu eenyullee ni beeka. Waan isaa mootii hin dubbatama jedhee hin enne. Namoonni dubbattu namallee yoo fakkeenyaaf dhaaba kana keessa qabaatte anuu ni qaba obboleessi kiyyaa dhaaba kana keessa jira. Anuu dhaaba kana keessa jira. Dhaaba keessa illee yoo jiraadhe irratti dubbachuun mootiin nama nan godhu. Hoggansa keessa illee nan bulchu. Namoonni mootii kaleessa dokumentii malee osoo hin baratin dhattee mootii wayyaanee keessa turtee hadda ilkeessan keessaa baatee mootii dhuftee hayyuu kanarra dubbattu. Kun akkanaaf neefi. Tigraay walii yoo mari'atan dhiiga ilmaan Tigraayitti gajjiguu hafa ka Oromootti gajjiguu hafa. Dhalli namaa kamuyyuu yoo waliin mari'atee jedhee wanni inni buusu dhiiga ilmaan miskiinaa hambisuudha. Jabuutiin maaliin bulaa jirti Jabuutiin? Ka biyya tokkootiin ka biyya biraatiin bulaa jirti. Yoo fakkeenya fudhatan jechuudha. Maal kennuti yoo walii galle maal rakkoo qaba? Gaafa waraanni fakkeenyaaf raayyaan ittisa biyyaatii fi faanoon asii deemanii Tigraayin dhaqanii jaarsotii qileetti gadi guuran san namni nagaa sun hagan baraan dhugu nama Oromootii miti garuu Tigreedha. Tigree waa hedduu nu goote ni beekna. Garuu namni nagaa gaafa akkasitti qillee irraa rasaasan takka takkaan jaarsa fi shabaaba gadi guuran. Mee namni viidiyoon sun garaan dhukkubsin jira. Namni viidiyoon sun garaan nyaatin jira. Wallaahi nama biraatii miti an akka mataa kiyyaatti akka nama tokkootitti Amaarri fi Tigree yoo du'e garaan nyaatan karaa seeraan alatti. Taraa hin taane yoo du'e ka Oromootii miti. Maal kun saba hundarraa yoo dhaabate. Raayyaan ittisa biyyaa adeemee Amaaraa keessa dhaqee Amaaraa tokko yoo ajjeese Amaaraa miskiina qotatu yoo ajjeese maal Oromoo buuse faayidaan Oromoo buuse maali? Yoo Oromootti diina kaasee yoo faanoon akka dhufee Oromoo biraa kama qotatu ajjeese godhe malee faayidaan inni buusu maaliif? Wanni dhufu takka hin jiru jechuudha. Wanni dhufu nagayaan akka dhufu hin barbaada. Maal yaada dhabee ta'a? Soballee ta'uun beeku garuu duraanii baabura nama itti qalanii takka jira. Baaburri itti daakan kuni garuu dhugaatii haqa ta'e hin beeku. Darasaa fa'aati qalan jedhan baabura Amaaraa kana fa'aatu jira. Yoo dhiiga namaa kan itti qalan sirriitti dalagaa jira. An akkasina fakkaata Itoophiyaan kun yoo dhiigni namaa kun gadi hin bu'in hin jaaramtu. Akkasinatti fakkaata. Yeroo ammaa kanatti ganda keenya jechuudha. Wallaahi ganda keenya keessatti jaarsa aalima nama guddaa mootummaan milishaan tumtee lafarra ooftee shabaabni hundi bosonatti suttee dhiyoo tana namni du'ee namni qabrii qotanii fixuu dadhaban qabrii maal jettan namni biyyaa sute namni jabaan biyyaa sute jaarsotiin haftee nama du'ee qotanii awwaaluu dadhaban qabrii qotamuu didde jaarsa waan danda'u namni hafe dubartiin bichaan haftee jechuudha. Ta'i bu'aan maaltu jira mee bu'aan maaltu jira dhaaba Oromoo ta'uun nuti bar Oromoo an akka mataa kiyyaatti Tigree amma jiru kana miti Tigreen du'ee osoo qabrii jala yookaan Amaarri qabrii jala dhufee ka jiru kana miti yoo kaase ummanni Oromootii fi Amaaraatii fi ka Oromoo kun nagaa argateedha malee Oromoo miti hayyoota Oromoo keessaa akka duraanii yookaan jaarraa abbaa gadaa waaqoo guutuu dhufee yoo ka har'a akka manuuf qabsaa'e sun har'a akka ka'u taatee osoo ka'ee har'a inni kun miidhaa Oromoo tokkorra fide duraan nu qabsaa'e jennee wanni ofirratti al'ifnuuf hin jiru Abiyyi zamana kana kalee dhufe kanaa miti jechuudha kan maan duraa lubbuu ofii Oromoof baase ka Oromoof baasee kennu sun osoo har'a kan waan ka'amuu hin danda'amu taatee ka'ee aangoo qabatee deebi'ee Oromoo ka ajjeesu taate yookaan Amaaraa ka ajjeesu taate Tigree ka ajjeesu taate maal nu fayyada? Kanuma yaada hin gabaabsinu yeroo kanatti haga fedhe namti Abiyyi deeggaruu danda'a. Namni haqarra jiru warra nyaate malee namni tokko namni deeggaru hin jiru. Kun waan dirree jiru. Yoo wallaahi ija hidhate ta'e malee waan baay'ee hin qabnuuf illee hin jiru. Waan baay'ee illee nu cinquuf hin jiru. Yeroo shabaabni biyyaa sutee namni wal awwaaluu dadhabee wallaahi inshaallah hundee gaafa biyyuma keenya sanatti gaafa jaarsotiin sun qabrii qotuu dadhabdee dubartii yaatee qotte yoo viidiyoo wayii ka waraabuuf taate natu si erga. Topikii kana jijjiiruu yaadde mee nama tokko tasaa Yeroo takka Laala osoo hin jijjiirre jiru waa'ee lamaan jaabeer. Laala mootummaan kun marroos hin sodaatu faannoos hin sodaatu. TPLFis dheengaddaa akkasitti dhawee uummata isaanii miliyoona irraa fixe. Uummanni wal jarrabanii beekan. Boombiin guddaan Joohari.
boombiin guddaan fuula isaa dura taa'e. Kanaafuu laazim ummata kana muushi wajji ta'anii mari'achuu dhiisi guyni isaan keessa seene saaruu kan na dhufa saaruu kana saaruu xixiqqaa jala deemu kanaan itti ergaa je'eeti kaan arrabsoon kaan maaliin arkine bakka humna arkine humna mootummaa qabamoo Jawaarii qabaa arkine jirra akka inni ummata sadeen kana tuffates anni hin beeka dur hin beeka akka ummata sadeen kana tuffate amma ummata sadeen kana warri waliif fides Jawaarii yoo inni waliif fides yoo isaan yaammatanis waan guddaa sodaa dubbiin isaan ni toltii fi isaanis yaammatan dubbiin Jawaar ni toltii fi yaammatan jibbaa fi yaammanne beeyte kanaafuu nuti mataa ol nama sammuun isaa maali namni sammuun isaa dalagu hin gabroomne waa hedduu yaada waa hedduu xiinxala nuti amma umrii nu xiqqashoo ol kunnee amma xiinxaluu eegalle dur ni jarjarraa beeyte amma xiqqashoo umrii nu ol nama kuttu waa hunda suute jettee tasgabbaawaati siif seena jechuu akkasitti amma waa hunda jala lallaalu jirra ummanni amma as jala deemee waa meeqa haa haasa'u kuni dubbii isaaniitii miti dubbii mootummaati ammas waan hin jechuu fedhu amma dhiyoo tana Khadiir Martuu xiqqashoo haasa'u eegalee argite isaallee irra laalina waan booda jiru jira akka ummanni Oromoo isaallee gargaarree mootummaa godhee abbaa qabeenyaa itti ergee if jala naqe maaliif dubbiin Khadiir Martuutis bikka qabdi waan bikka qabduuf jecha gurbaa kana qabanii amma ukaamsanii if jalatti deebisanii yoo hin dubbadhu je'es waan isa dubbachisiisuu jira irraas ilaalina waan nama akkana maaliif namna tokko nama dhukkubsatu nama miidhamee ammas miidhaa sun keessa nama itti ergee mootummaan kun hospitaala ni beeytan almuhim waan nummaan isiniin ja'ulleen hin jiru namni galuuf ni galaaf kanaafuu ani waan guddaan isiniin jaa irra ilaalina zamanni ni dabra inni ni deebi'uun ni mala yoo rabbiin umrii namaa kanne arkite abaluu akkas je'ee abaluu akkana nun je'ee wal beekan Jawaarii fi Khadiir Martuutis wal beekan wal guddisanii wal beekan Jawaar naafuu lolinaa jaabar naafuu namni isaaf lolu hin jiru bar naafuu lolinaa anu defensi firraa hin godhaa kana dubbatee ifirraa hin godhaa bas guuta takka hogguu dhuunfaa isaa seenanii ani aara malee an siyaasaa Jawaarii irraa namni siyaasaa isaa irraa dubbateef ani hin aaru maaliif hogguu dhuunfaa mana isaa keessa seenanii arrabsan faadha Oromoo irraa hin bareedu. Wanni akkanaa Oromoo irraa hin tolu. Nuti ilmaan abbaa takkaati jennee wanni wal yaamnuuf maali? Alagaa waan kan takka hin arrabsinu bikka kanninaaf. Isaafoo maa arra bikka dhabneef. Maa bikka dhabneef waan inni tahees ni beeyna akka inni itti tahees ni beeyna. Laakiin yoo dandeenye afaan keenya qabannee usuu. Yoo dadhabne haasawa gaarii afaaniin haasoyne uummata keenya amansiifachuu. Kanaas uuma lameen kanaan jaa nagayetti. Amma fixadhaan amma isin bira.